barduru Yesuus nama malee namni waaqa kan taane naan jette waaqan ta'u namni Yesuus Kiristoos nama jennee walii galle isaan waaqa goote mas. Warra good. Ati bar gaafin kee namni waaqa taa'aadha malee. No, okay, hold on. Yes, okay. Hayyee woo malam. Yesuus Kiristoos nama moo namaa miti wongeerratti nama ani nama kan jedhe jira moo hin jiru? Jiram. Yesuus Kiristoos nama gaafa. Okay, dabar itti waan biraa ittiin daddabalin ka. Bartolchuudhaaf. Sibiilaan kan dhufe hin jiru. Solo maal taate? Solo, hold on. Solo. Maal rakkata? Eega walii galle. Waanni kun soodaa miti jennaan akka itti tolfamee sin gaafa soodaadha allaqe akka itti tolfame ni beekna. Nama jennaan nama allaqe. Yesuus Kiristoos nama jettee amanta moo waaqa jettee amanta? Lachuu waaqayyoodhas nama jedhee nama dha. Ragaan kan Yesuus Kiristoos waaqaas namaas kan jedhu. Yaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko ragaa dubbista argata. Okay, dhagee inni bisa qofa. Yesuus namaas waaqaas kan jedhu. Qalba qaalii miti. Afaan Oromooti. Qalba qaalii Yesuus inni sownoo ka jedhu hin jira. Qalba qaaliin barbaade. Waan qalba qaaliin jirre na rakkin. Siin beekani maa fi rakkina. Waan paastaroota miliyoona takka hojjaasu inni gee. Qalba qalaalle ni jira. Ni jira. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko bar. Goobas afaan Oromoo osoo hin dhine solo sa'aan gobiin kan hirriibaa isa amma kaateetti obboroon keessi bakka toltu. Yesuus qalba qaal inni sowu kan jedhu hin jiraami. Hin jiraami. Yohaannis tokko waan kudha afurii tokko waan tokko. Afaan Oromooti solo. Yesuus Kiristoos wangeela keessatti ani ilma namaati kan jedhu hin jiramu hin jiru. Ilma waaqaati kan jira moo hin jiru? Aboo afaan naa deebisachi booda na waan bira ilmarra hin jiru amma namarra jirra. Namaa fi waaqarra jirra. Solo ilma waaqa itti deebine ilma waaqa siin hin jenne tokkorra walii galee lama deebine malee waa lama sadii bakka takkatti naasa dura walii gale. Yesuus Kiristoos ani ilma namaati kan jedhu jira moo hin jiru? Jira si jedhee bara. Goobas allaqe. Yesuus Kiristoos ani waaqayyoodha kan jedhu jira moo hin jiru? Jira. Raga. Kijiba raga. Bakka raga. Ba. Taate boona amen amen. Ganama kan kee eebbifame. Naa kan. Yesuus ani waaqa kan jedhu. Tiitoo boqonnaa lama lakkoofsa kudha sadii dubbisa. Tiitoorra Yesuus hin jenne. Tiitoo Yesuus hin jedhu. Hin jiru Tiitoo. Yesuus hin jenne. Galatiyaas Yesuus hin jenne. Yesuus hin jenne Galatiyaas hin jenne. Hin jenne. Galatiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko waan kudha lama. Galatiyaas Yesuus miti. Paawuloostu dubbata. Hin jiru. Qoota yaagalam. Arabe Yesuus. Gurba ambarnoota bar dhamaan an godhin gar ergaba waan Paawuloos natti naasayin Yesuus Kiristoos akka faranjiin amantii teessanii wangeela isinii fiddetti faranjiin barnoonni Yesuus Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis bichaa keessa malee hin jiru wangeela keessa. Hin jiru. Hin jiru. Okay, Galatiyaa eenyu dubbate? Ya Paawuloos sitti ben jira baran. Galatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa. Eenyu barreesse? Eenyu barreesse jedhe? Okay, sawa Mork wajjin haasa'aa deema tifirraa nagaan boqoddu. Okay, Mork nagaan siif haa ta'u. Ayyee siifis. Okay, si guddisaa koi. Kun akkanuma ofirraa soloon akkanuma ofirraa jas zimbiloo bakka jette faranjiin. Amaarri. Nayyee nagaan siif haa ta'u. Beeka maali achirra nu keessee teesse stuudiyoo? Hin bahu jedha akkanumaan dubbadhu. Cufadhu gaayyee gos. Gadi gaash. Kanatti irra jirti. Ati kiristaana moo islaama? An kiristaana. Kiristaana keessaa pheenxeedha moo ortodoksii? Kiristaana walumaa galatti. Damee kam jechuun kiristaana kan hin beeku wangeela 80 takkaa jira 66 jira pheenxee jira ortodoksii jira kami lamaan kana keessa? Pheenxeedha. Goos. Yesuus siif nama moo waaqa? Waaqas namas. Okay, Yesuus waaqas namas siitu jedhe immoo Yesuustu jedhe? Jechuun akkanitti amanutti akkanutitti amanutti. Akkasii foon namaa uffate malee namatu Morkii kiyya nagaan siif haa ta'u. Ani feetutti amanii akkasitti amante sin gaafanne
akka waldaan itti amantu hin jenne akka wangeelaatiin si gaafadhe wangeela na dura Akkuma wangeelli jiru jedhu akkuma okay wajjin ayye macaafni akkasuma. ayye okay gobas wangeela irratti Yesuustu ani waaqaas namaas jedhe moo isintu pheenxeen Yesuus waaqaas namaas jedhe Macaafa qulqulluu jedha. Yesuustu jedhe moo isintu jedhe Yesuustu jedhe moo qaama biraa jedhe waan sana Macaafa qulqulluu jedha. Macaafni qulqulluu walumaa galatti macaafni qulqulluun harkaa qabu kun macaafni qulqulluun harkaa qabu kun dubbii waaqayyo abbaa keessa jira dubbii harreetii keessa jira dubbii seexaana jira dubbii namaa jira dubbii Yesuus jira dubbii Phaawulostu jira dubbii ergamootaa jira dhugamoo soba tokkuma miti quraanni akkasuma laaqamee waa bacaqeessa. itti reexamaa riba na dammaqe kaakee kaatanas maal taate waan jedhe as keessa dubbii waaqayyo abbaa jirti moo hin jirtu as keessa dubbii waaqayyo abbaa ni jirti naan jedhe yookaan hin jirtu Akka malee jirti. dubbiin harree bal'aam jirti moo hin jirtu Maal jechuudha? harree bal'aam harreen dubbatte as keessa jira moo hin jiru Maan jettee? harree doonkii Maan jettee? umbwa harreen dubbattee jirti moo hin jirtu as keessatti Maal jettee dubbatte? maaluma jedha isaa pheenxee jettee maal beektu wangeela dubbisne Mi baasii Durba. jiran akka aboo naan jedhe hin jirtu naan jedhe chiboodaan sii fide yookaan hin jirtu yotte anaan sii baasa amma argaa kaa'atti mirkaneeffataa anaati baasa. waan siin jedhe yaa goobasii kiyya dubbiin harreen dubbatte as keessa jirti moo hin jirtu hin jirtu Mee naan jedhe anaan sii baasa Iddoo kamirratti nan baafadhaanis. hin jirtu naan jedhe dura takkaan dhageenye ani jechuun nama wangeela hin dubbisneeti Akka dubbiseera. keeme hirribaa jirtaa keeme annaa si hojii haasaa hin danda'u kanatti nama hirribaa kee dhiqadhumee bishaaniin kottu dura fuula kana dhiqadhu Erga dammaqee. dammaa hin dammeena kanatti okay irraan sii deebi'e jalarraan sii dubbiin Phaawulos as keessa jirti moo hin jirtu Hin jirti nama na kaan harreessan okay baasne. suuta Harreetu sii afaan baasa isaas. aboo Bakka sii baasa. baasa sii Baasa. baasaati ansa siin jedhe hunda si gaafadheetiin taa jirtuuf hin jire natti himta duree sii baasaa mati amma Baasis. naa amani dura naa amani dura Baasaatti si amanaa deema malee erga dura waan ati amaniiti hin Hin amanu. jirtu jedhiiti anaa sii baasa hin jirtu jedhe waan hin arginin maalaaf maafit maafana. hin jirti moo hin jirtu dura takka waan si gaafadhu gaafii kiyya galaa miliquu deemta feetuwa ta harreetii mituu ajandaan kiyya waan gaafii kiyyattis deebisa Haadha ga'u baasne. dhaggeeffadhu waan si gaafadhu eeni jirti hin jiru wanta shanii si gaafachuu deemu wantoota kana dadi yeesii fi noo qofa deebise dubbiin waaqayyoo jirti moo hin jirtu achi booda na gaafatta san siifin fida anaa sii fida ta harree mita seexaanallee siifin fida ni jirti dubbiin harreen bal'aam dubbatte jirti moo hin jirtu as keessa gurba yes or not ni jirti hin jirtu ma qofa naa deebisu dubbiin waaqayyoo as keessa ni jirti moo hin jirtu Hin jirti. dubbiin harreen bal'aam dubbatte as keessa ni jirti moo hin jirtu Maal jetteeti jedhee beekanillee isuma. aboo kun harree boo harru manteen kaanutti minaa inni sowno Ati nama guddaa miti harree nama harree. na jala deemka maali waan ati harreedhaan weessi jechuu jira okay dubbiin seexaanii yesuus dubbate as keessa ni jirti moo hin jirtu dubbiin seexaanii dubbate yesuusitti jirti moo hin jirtu Eeyyan hin jirti. Amen. Dubbiin seexaana ni jirti goobas taarreetis naasii kanna goobas. Nanni qoree miti hin jiru. Maal qore ableedha mukaan qore moo hin dubbate inni dubbate moo hin dubbanne seexaanni hin dubbate moo hin dubbanne Ayi nama guddaa daalle. arrabsi maatu isa ko daalle wangeela keeti anaan wangeeluma kee didu jirta moor keettee duran viidiyoo banattee ta'e okay seexaanni yesuus kiristoosin akkam jedhe gartee dhugumaan ilma waaqayyoo yoo taate dhagaa kana irraa of gad darbadhu jedhee moo hin jenneen Maan jedhee deebisee firee. jedhee moo hin jenneen abboo Ekkoo jedheen Yesuus maal jedhee. dubbi sana eenyu seexaana dubbate moo waaqayyoo dubbate Oh my God. oh my god I know Sanirraa oh maal my gooftaa jedhe jedhis afaan oromootuu siif hin galletti gizee na wajjin haasoitu eeyyee jedhe seexaanni yesuusi dubbate akka anaaf itti walitti dubbannu kanatti yoo dhugumaan ilma waaqayyoo kan taatu taate dhagaa kana gartee gadi utaali jedhee moo hin jenneen Mee ammatti walumaa gala maal barbaaddee turte jechuun kana hundaa waan nin barbaaduma waan nin barbaadu siin barbaade si dhiisi waan kana keessaa beeki waaqayyoo tokko waaqessa nama waaqessin Maana waaqayyo isa lama moo sadan afur waaqessaa jira.
dhiira akka keetiin waaqessiniin siin jedhe dhiira sanuu dhiira Yahudaa kan Maryam deesse nama waaqessin. Maarre dhaqee kaabaa dhagaa kaabaa waaqessu. Dhagaa waaqessiniin jedhe dhagaa sin waaqessin. Maarre kaabaa gara kaabaatti na waamaa jirtu. Okay waaqayyo dhiira waaqessitamu waaqessitu ati dura. Dhiira waaqessitamu waaqessitu. Waaqa waaqessan. Waaqa waaqessa. Yesuus Kiristoos dhiira moo dubartii? Akkam jechuudha. Yesuus dhiira moo saallisaa dhiira moo dubartii? Kun gaaffii akkamiiti? Gaaffii akkasii gaaffii akkasiitu jira. Eessarraa dubbichatti gaaffii akkasii? Siin gaafadhee bar. Dubro Maryam deesse moo hin deenye? Maryam deesse moo hin deenye Yesuusiin? Dhalachuun isaa akkamiin ture garuu dhalachuun wanta tokko madda beekuu qabda. Wanta qaama tokko arguu qofa osoo hin taane qaamni sun akkamiin akka inni gara lafaatti dhufe beekuudha qabda dursitee okay? Okay, harree balaamin si dubbisayyee. Wangeela harree dubbis nama banadho iyyee. Wangeela harree teete abjuu laaqamaayyuu. Bani suuraa harree dubbisnayyee bani. Keewwata harree boqon. Suuraa jinnii illee dubbisa keeti keessa. San jinniin jedhu kaa jechuun jinnii dubbatee wanni itti walumaan dhayin harreen akka itti dubbattee harree asootu harrumaa asootu akkaami magarte yoom waldaan harree isin qaraasifte isin Iyyesuus fayyisaa malee yaa nama Waaqayyo bani mee maatii ta'e kana simboo fi araarritti siif haa galu mana keeti banadho iyyee keessa seera lakkoofsaa 22 takka irraa bani. Bani kanaaf dinaan jettee reefuna cinqiteemi. Toleme. Ani niin beeka bakka tana takkaa dhalattee akka ati hin dubbisin morki. Akka malee sirrii dubbiseera. Sirrii dubbiseera. Sirrii dubbise. Maana didda duba harreen Balaam dubbatte jirti moo hin jirtu? Ati gaaffii keetu gowwaa wayiiti. Gaaffii gowwaa. Gowwaa. Gowwaa wangeelaa gowwaadha. Harreen dubbattu jedhu waan wangeelaan si gaafadhee gowwaan ana moo wangeela moo si uummanni jalaa murteessu. Ati namichi quraanni jecha rabbii tettee amantu akkamiin macaafa dubbisa. Amma si dubbisa. Harreen si dubbisa qoy harree kan kee dhaabbadhu. Waan ajaa'iba waan ati dhaatuun yeroo yooti dadhabde daa'ima kee xiqqaa kana kan mucaan kun waan harreetiin irra dubbisa. Yeroo baay'ee sinaasofta. Sagalee harrees sagalee harree dhaggeeffatu mucaan qoy. Dhiisita. Eshi. Ilaa. Ani yeroo baay'ee gizeesi haasoftanuu baay'ee siin haasoftanuu dhagaa garuu wanni na ajaa'ibe tokko akkamiin namni guddaan mana ga'u. Xiqqaa daate. Macaafa qulqulluu dubbii waaqaatii miti jedhee. Jecha akkamiin macaafa qulqulluu. Miira keessa galee jira gurbaan dubbii harreen dubbisu iyyee. Naam. Dagaa qabdu. Qabbana beektanii nu bira amma Afrikaa. Fayyitee hooti fayyitee galgala maraattee kutte. Maalan maraadha. Gonfaan na qabatee jira. Si haa fayyus nama dhaggeeffattu ati dhiisi an sireebeen jira bara olii si hojii naasaa'u. Sireebeen jira. Isaanii hojii haasaa ijoollee tanaa jira. Ni irra faana olii halkan walakkaana biraa ta'u jira. Maaliif? In dhageessu wangeela fudhattu ati in deebisu ati wangeela kijibdee bar in kijibdee yoo biqiltuu wangeela irra sobdee miti tattam Adam ilma Waaqayyooti moo ilma Waaqayyooti miti amma yoo waa'ee daamaa isaartu laal artee didee bar kanaa bar boodarra ofumaaf ilma Waaqayyooti naan jedhee deeme. بس شيخ عباس استاذ عباس تصفاي إيسان إنجلون سي إيسان إنجلون نجان سيفاتو Sini satu. Si barite? Abarite kaya ante mas saati mek. Sagadde? Reefu ma bay. Hin saganne? Saat tokko deeqaa kudhan amma nu saat tokko deeqaa kudhan nu biratti. Maa osoo gartee TikTokin seen hin sagaddu? Silootii Maal ba sagad? Gooftaadhaaf. Ani sagaduun beeku bo.
Kiristaanaa miti jechuuti. Ka gooftaa buusa ganne waan nuusa gaddare. Maaf sini sagade ma? Simbira dhufu sini sagaduudha? Laa Simbira dhufu sini sagaduudha? gooftaa jedhee haa xiqqoo jechuu qabdan kaabboo aaboo rabbi nu kannee bar mana kana keessatti. Ani sini sagadu rabbi dhiifama si haa godhu. Si biyya lafaa Waan akkana jettee fu sagadee hammatu? akka daabiloos gartee waaqarraa gaddarbessi gaddarba gaasirraanis. Hin ijin sin darbu. Inturtei. Akkasi. Okay, ayyee. No, Yesus ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoodha? Ilma waaqati. Waaqaa mitiimi? Waaqasi. Laala, mee jira nama akkamaa ta'u yaa biyya. Ati abbaa manaati moo haadha manaateeti? Walqixa. Ishiinis haadha manaa jedhamti, anis abbaa manaa jedhama. Eenyutu abbaa manaati eenyu haadha manaati? Isa. Maamee mana guguruu qaamota na bulchuu deemta rabbiin sodaattu. Aku TikTok nu ada bawaan akkana na seen kun ba. Yoo ka jedhi abaan bayi qabu jedhi haadha manaa qabu jedhi. No, waan Yesus ilma Waaqayyoos waaqana jedhu takka innis haadha manaas abbaa manaas ta'uu qaba. Isa yoo hin goone hin galu. Ka jedhe yuar. Kumsa dariiro. Kumsa nutu be. Kumsa. Osoo bunan dhugeen obboroodhaan akka nu godhe gurbaan. Ayyoo. Tasfaa. Ati siin abbaa manaa guutus haadha manaa guutus jechuun hin danda'amaa seerluu afaan Oromootitti. Ishiinis haadha manaati, anis abbaa manaati. Maqaan tokko ishiifis gargar ba'e malee. Ani bichaa abbaa manaa ta'uu danda'a. Ishiinis haadha manaati. Kana eenyutu abbaa manaati? Okay, eenyutu abbaa manaa? Ati haadha manaati moo abbaa manaateeti? Ani abbaa manaati, ishiin haadha manaati. Lachuu manni tokko qixuma qabna. Ayyee, okay, mana qixa qabdanii? Wanni hundaa qixa qabna malee. Wanni nuti caalee irraa jalli hin jiru. Wal qixa qabdi. Eenyu bulcha mana kana? Aboon. Maal ol bulcha reebaa mangistii waliif illee qixxee wal bulchina. Akkam. Isii si bulcha moo ati bulcha? Wajjumaan bullamaarree ishiin na bulchuu maal lubuma kadhadheen bulamoo? Hojiin bultanii jennee bar. Laakki ishii si bulchamoo kadhadheen bulamooree qixxee bullamaa? Maal jechuudha? Antee gaafiin gaafatame ana gaafattanii. Okay, sirraa hindis. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoodha? Sitti mee barama maal taate? Nageenye. Ilma Waaqayyooti naan jette yeroo duraa deebitee ilma Waaqayyoos Waaqas naan jette irraan deebies gaafadha. Yesuus ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoodha? Sumatu gaafii lama na gaafate. Ayyee, Yesuus ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoo? Lachuuyyuu, okay. Yesuus biyya lafaatitti erge moo Waaqayyootu Yesuus erge? Abbaa ilma gara lafaatti erge. Yesuusumaatu of erge moo Waaqayyootu Yesuus erge? Laal, atamma wanni beekuu qabdu jecha tokko yoo fudhaama fakkeenyaaf jecha tokko fakkeenyaaf gaafa sitti mani hin moromta. Jecha san amanteen keessi ki amaneen fudhatu. Waan hin Amanteen fudhatta. Okay, wangeelaan baasaa qoy. Wangeela bakkaan dubbisu jiru siimu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 10. Sii dubbisaa kana jedha. Wangeela Yohaannis meeqa? Yohaannis ምዕራፍ 3:16. Okay. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Dubbisime nan dhagaayu nan baradhaayu harrumaan. Akkana Waaqayyo akkasitti tokkicha ilmasaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduu miti jedhe. Ameen jedhe nama Waaqayyo. Eenyutti?
Eenyu? Ameen jedhe dura. Ameen jedhe ka. Maayyuu akkuma iyyuu cufaan goota re'ante. Yoo cufaa dhugaa keeti. Inni illee andaraa keetti ol qabee nageeti moo taallachuu ta'e amiin jedhe akkas na goota maafaan amiin jedhe waan hin beekne. Iyyuu tufaa raajii sobduudha moo raajii dhugaati? Waa'ee raajota sobduu maatii osoo boqonnaa 24 lakkoofsa 24 dubbifadha. Macaafarraa dubbadhaa namarraa dubbatina. Ayyee. Injaal jechuun kan waan nama waaqayyooti dubbate anaa waa dubbate iyyuu tufaa. Namni nu bira hin jirre waa'een isaa dhaabuun gaarii miti. Eeshi eebbifame ayyee. Okay. Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa hamme kennu tokkicha ilma isaa eenyu? Tokkicha ilma isaa eenyu? Atuun beektaa maal lagaa fattara Yesuus ta'u waaqayyo ilma tokkicha ilma lama qabaa? Yesuus eeyyee. Yesuus boqonnaa kanarratti waaqa moo ilma waaqayyooti? Maal jedha achirratti boqonnicha irratti maal jedha? Yesuus ilma waaqayyooti malee waaqayyoo miti jedha. Waaqummaa Yesuus waaqa miti jedha akkasumatti qabee? Akkana jedha. Waaqayyoon kun kami? Waaqayyo abbaadha moo ilma? Maal achirratti maal jedha marama waan matsaafarra jedhu sani yoo natti himte asirraa hin barachaa Dubbise Eeshi dubbisi maal jedha? Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Waaqayyo kamtu biyya lafaa jaallate? Yesuus immoo waaqayyo abbaadha. Hello. Matsaafni jedhu lamaa deemtaati. Maa tafalaasafta sammuu keeti? Way sammuu keetiin na jira. Abboo waan wangeela irra jira. Waan jedhe. Hello. Waan jedhe. Viidiyoo si baasu? Maal jedha? Waaqayyo akkasitti Yesuus nama dhaggeeffatu kan gara biraan deemin kanumarra jira. Gara biraatti akka hin dubbatin qaama biraan dubbannu keewwatuma kana. Waaqayyo akkasitti hamma biyya lafaa jaallatutti jedha. Eenyu biyya lafaa jaallate? Waaqayyoodha moo Yesuus? Waaqayyo hanga biyya lafaa jaallatutti maal godhaa? Tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif kenne jedha. Haga maal ta'utti? Irra isin deebi'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate jedha. Abbaan ilma isaatiif maal godhe? Hanga waaqa ilma isaa biyya lafaa kanaaf kenne jechuudha. Maal godhuudhaaf? Okay, eenyu ilmi isaa Yesuusii miti kan biyya lafaatitti ergame Waaqayyoodha moo Yesuus? Yesuus Kiristoos. Waaqayyoo miti kan ergame Yesuusii? Fooni nama. Ansa sinjene yaa fooni sibiila yaa sooni fi sibiila irraa dhisi waan jedhe kan ergame Yesuusin an jette kan ergame Waaqaa miti Yesuusii? Maal attimaatu sitti mee jiraate maal lagaa fattareen kun gaafin barbaachisu koo kun yoo donqorsuu ta'e malee. No na deebisi kaa maal taate kan ergame Yesuus ilma kan jedhamu Yesuusii mi? Gobas Waaqayyoon ergamne miti Waaqaatu Yesuus erge. Waaqayyo ilma isaa hanga biyya lafaa dhuunfa kan erge Waaqayyo ilma isaa erge ilmi Waaqayyo inni erge kuni eenyumtu akka Yesuus ta'uu danda'u lafa kanarratti nama jenneedhaaf eenyumtu ragaan immoo akka Yesuus hin ta'a kan jedhu. Tasfaayee koo akka ansan siin jenne waan wantaa eenyu ta'a miti. Waan jedhe asirratti kan Yesuustu ergame moo Waaqayyootu ergame? Yesuustu ergame. Gobas Waaqayyoo miti kan ergame biyya lafaatitti? Ilma Waaqaati. Gobas ilma Waaqaati malee Waaqaa miti kan ergame eeyyeen an jedhe ka. Waaqayyo ilma isaa gochaadhaan Pente mete bora ofitti deebi. Maaleti? Ani pente mete maal taate? Ortodoksiidha? Amantaan kee waan feesaa ta'u waa'ee ani duuka bu'aa Yesuus Kiristoos amantus jaalattus jibbitus yoo siite fudhadhu amiin jedhi fudhadhu. Isin dhorkine bari pente jechuun amantii miti isin dhorkine alhamdulillah gareen shaadaa jiraadha eebbifama. Bakka jirtanitti araarra fasimboon isin haa dhaqqabdu ameen. Okay. Waaqayyo jechuuni injirtu dhisi waan pente jedhamu.
jechuun dhiisnee barsanaa takkuma. Fanni. Dhiisnee barkone maqaawwan maqaa namni isin arrabsoo maqaa arrabsoo namni ittiin isin arrabsoo. Okay. Waaqayyootu Yesuus biyya lafaatitti ergeemi. Eeyyanaan jedhe kaa gabaabsi daqiiqaa meeqa maal warra sharaachirtu akkana wal goona. Waa nyaachuun isin dubbisi kaati. Namni sagalee qofaan hin jiraatu sagalee waaqayyootiin hin jiraata. Maal godhaa jirti? Ani sitti mee bakka maal irra deddeebi'ee waan inni himuuf hin qabu ko. Natti hin himne himuu dadhabde dhugaa natti himne. Waaqayyootu Yesuus ergeemi eeyyanaan Waaqayyo Yesuus ergeemi. Yesuus Kiristoos ilma waaqaa ta'u addunyaa kanaaf ergamu. Aboon ilma waaqaa ani ilma waaqaa sin gaafanne. Na dhaggeeffadhu. Yesuus waaqa ta'u. Sitti mee jira. Ani taayitan akkan itti haasaa qalbiin isaan jiru sitti mee jira. Aboo dala hojii dhiisi takka deeqaa takkan hojii haasaa. Waan jedhe waaqayyootu Yesuus. Taayin jiru barbaade viidiyoo sii baabbo. Kottu bee. Kottu siin guddisaa qoa. Kottu. Así de calmo, te integra acá. Makkaas Sheeka fakkaan agartee kan. akka jaarsa abbaa gadaa guddaa tokko maa fakkaata nama xiqqaadhati. Waan siin jedhe tasfaa nagaan siifaa ta'u viidiyoo illee baga baate. Waan jedhe deebiika. Eessa Maa qotte? baaree viidiyoo bakka ga'ees bakka taa'ee jiru sitti agarsiisee bara. Mana akka jiru. Okay ayyee mana naa deebisa ayyee. Waan jedhe waaqayyootu Yesuus ergee miti biyya lafaatitti eeyyeema jedhe. Maafan ani sitti mee bare maafan wanna tokko bari kan akka naa galetti sittani maami akkasii miti kan jettu immoo ragaa naa fidi miti kan jedhu. Kaarro nama waaqayyo tasfaaye nama ababee tasfaaye Abbabaadha malee abbaan kee abbabee miti. ababee jedha jechuun niin beekaa jechuun gabaabduudhaan dubbisa ababee jedha wanta. Okay waan jedhe tasfaaye waan jedhe waaqayyootu Yesuus erge dhugaadha. Miti. Gobas. Waaqaa miti kan ergame Yesuustu ergameemi. Waaqatu ergame. Ilma waaqayyootu ergame. Waaqayyootu ilma isaa ergate. Fooniin nama. Na dhaggeeffadhume afaan Oromoo kun sii gala ilma Abbabee. Tasfaayeenis maqaa Amaaraati. Abbabeen Amaaraa. Yoo Amaara taate si hojii Amaariffaa haasofna bas. Nama gallakkisne. Oromiffaa dhiisuu qabna. Maal namni maqaalaan laallamamu? Maqaan laala. Maqaan Oromoo fi Amaara garaagarummaa qaba. Maqaan Oromoo fi Amaara garaagarummaa qaba. Garaagara qaba yaa. Akkamitti? Amaarri maqaa Amaaraati. Muwaaz. Oromoo maqaa Oromooti. Muwaaz maqaa Oromooti. Ani afaan lachuun hin beeka. Anis afaan lachuun beeka. Ani kan afaan Oromootiin irra beeka. Anis afaan Oromoon irra beeka. Ishi Yesuus waaqayyootu ergame moo biyya lafaa kan dhufe waaqayyoodha moo Yesuus? Sal'umatti Yesuus ani waaqa miti Yesuus waaqa miti kan jedhu mataan qudus gachaa naa baasa Yesuus waaqa miti kan jedhu naa fidi. Dhugumaan ati hin beektu afaan Oromoo. Oye shiggir no bakka. Yesuus ergamaadha. Itoophiyaa. Adallam. Ante Yesuus tikakkalanyaa egzaare. Aboo dhaggeeffadhu. Amma afaan Amaaraati hafuurri kee Amaara si fidi Oromoodhaan jecha. Na dhagaye. Ani waaqa jedhee itti amanee ati waaqa miti kan jedhu ragaa naa fide. Yesuus waaqa miti kan jedhe si techisu. Okay, Yesuus si fidu. Okay, wangeela qabda. Okay, wangeela baas siifin kanna. Wangeela baas. Nama jiru wangeela. Dubbisi nana mana. Dubbisi nana mana. Maa boru sittan deebi'aati gaafadhe. Wangeellee seera. Harkaan deemu qabadheen deemu kaan nama politika nama siyaasatti moo? Siyaasa wangeela maaliin qabdu wangeela aan harkaa unu jiran kan manne biraawu. Maal ati kaa hojjaa kee dhakaate ani hojii qabu tokko tasan si argina nama seene malee. Ati hojii keetii miti wangeelli? Akka seenaa galtee moo wangeela barachuun hojii kiyya si hojii mormuun immoo hojjaa kiyya miti kaa. Meese amma kun amma siru kutaayee qoy wangeela keetiin. Okay wangeela waan dhisu. Dhaggeeffadhu wangeela qoman qabdu bakka nan dubbisu siigaluutti hin jiru dhugomoo sobaa siigaluutti hin jiru. Amma si dubbisa. Naa dubbisi maana dhagaami boru si gaafadhaatti deebi'ee ragaa si dhiyeessa boru. Boru maal lubbuun akka jirtu maaltu si beesse boru hin boqottamee bee. Okay maal haa ta'u ati jiraachuu kee ragaa maalii qabdi? Ani moo hinduu maaliif hinduu? Ati ragaa maalii qabdi? Ani moo ragaan qabu moo? Hafuura quraanaatiif wangeela. Okay. Anis hafuura qulqulluun na bira jira.
Wata kashee kansel. Hinduuta monduutooti waaqayyoon keetu du'e. Okay. Wangeelaanis boqonnaa 27. Okay. Nan du'a malee. Kanaafuu waaqayyoo keetu du'eemi guyyaa sadiif. Guyyaa sadiif du'uun beektati garuu. Du'e waaqayyoo kiyya sakandii sadiif hunduu bagasii du'e waaqayyoon kan kee. Kiyyaani kan hin duune waaqessaa bara. Okay, wangeela Yohaannis boqonnaa 20. Dhaqime. Amma dhaggeeffadhu ni dubbisaa maqaa isaati. Maqaa inni ni dubbisaa. Amma barbaade dubbisi. Maqaa keetiin ni dubbisa jee. Tole. Akkana jedha dhaggeeffadhu qaceellotti okay? Dhaggeeffadhu. Yesuus akka waaqan ta'e dhaggeeffadhu. Annagaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 40 boqonnaa 8 lakkoofsa 40. Yesuus itti fufee dhageessa waan dhageessa 8 deemin jaamis. Yohaannis meeqa? Yohaannis 8:40. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 ishee deemi. Akkana jedha Yesuus. Eenyu? Yesuus akkana jedha abboo gartee. Yesuus boqonnaa 40 irraa si dubbisaa qofa maqaa isaatiin. Boqonnaa 8:40 barreeffama xixiqqaa. Okay, akkana jedha. Kanaaf 28 irra kanaaf Yesuus Kiristoos ilma namaa kana erga muka irratti ol fuutanii eenyu akkaan ta'e ani isa abbaan ana barsiise akkaan dubbadhuuf malee ofiin homaa akka hin hojjanne hin hubattuu jedhe. Eenyu dubbate kana? Sidna dubbisaa arnatti fakkaate bira maal taatee ammoo baas. Okay, ayyee. Singa wangeela na dhaggeeffachuuti ni waan nyaatu dhiisime nyaata. Sagaleen tarame sagalee waaqayyo dubbisna. Dhaggeeffadhu akka jedhu Yesuus dubbatee bar anaa miti bar dhaggeeffadhu qaceellotti gartee qaceellotti 38 Amee 28. Kanaaf Yesuus ilma namaa kana erga mukarratti ol fuutaniiti. Eenyu ilmi namaa kan mukarratti ol fuudhame? Yesuus jedhe Yesuus ilma namaa mukarratti ol fuutanii kan jechaa jiru koo Yesuus. Yesuus ani jedhe erga mukarratti ol fuutanii jedhe. Waan jedhe ilmi namaa kan mukarratti ol fuudhame kun eenyu kan ol fuutan jedheen? Na dhaggeeffadhu Yesuus ani jedhee maqaa isaatiin of dha'e ati waan beekuu qabdi bare. Okay, ammas dide 8:40 ani Yesuus eega mukarratti ol fuutan yoo jedhe. Na dhaggeeffadha jeema. Okay, kabareedhaan siite. Wangeela Yohaannis boqonnuma 8 lakkoofsa 40 akkana jedha. 8:40 irra dhaggeeffadhu. Yesuus akkana jedhe. Ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageessinitti meeraa jedha. Eenyu akkana jedhe? Ani dhugicha waaqayyo irraa dhagee isinitti meeraa. Waaqayyo irraa isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne jedhe. Dhugicha waaqayyo irraa kan dhageeyu eenyu? Waan nyaataa gurbaan isaa nama dhageeyu. Wallahi sin amana dubbisiisin jechaan jiraami. Yesuus Kiristoos ani nama waaqayyo irraa ergame. Maal jettee dubbiste kaanii? Itti fufii dubbisi. Dubbise waan sin jedhe dubbise dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos akka jedhe ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageessinitti meera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam kanarraa wanna jedhe. Yesuus Kiristoos dhugicha eenyurraa dhagaa? Ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageeyu jedhe. Yesuus waaqayyo kamirraa dhagaa? Inkute. Pentee fi balaa rabbi isinirraa haa qabu.